Meeshaalee adda addaa uffata maatii isiitiif obboleettiin teenna Zabibaa Kuyyara asuma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafuuni hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa amantiif kutaan osoo waliin qoodini baadiyyaa deemne. Akkasuma gatiilee abaayaa jalabiiba adda addaa Turkii jechuu isa orjinaala tahee gatii isaan gaxumuraatitti. Akkuma sitti argitan xiqqoo sagaleen kiyyarra sirrii miti jechuu kaleessarraa na dhukkuba. Guyyaa walumaa galatti torbaan kana ni gafla aayaa oo'aa natti fakkaate. Haa ta'u hundaafuyyuu alhamdulillahi imala kenna itti fufnee jirra. Erga jechuun meeshaa fe'annee erginee kaanee nu taaksiidhaan Kuyyara deemnee Kuyyara irraa gara baadiyyaa warraa deemaa jirra. Kanaafi kana qofa odoon tahini wanni sirriitti hubachuu qabdan viidiyoon yeroo gadhiifamu jalqaba irratti laayik godhaa seena. Viidiyoo tahee fi miti akkasuma mootuyyuu ifaajee dadhabbii hedduu qaba. Kana dhukkubisiniin jedhullee deemsumaa fi viidiyoo aduu sooma wajjin irraa kan kaheedha. Kan isin sirriitti hubachuu qabdani. Anis wanni ifaa irra caalaan jechuudha. Isinis naa gammaduu fakkeenyaaf mootuyyuu wanna ani argadhu caalaa miidhaa kiyyatu caala sinii galee haa ta'u erga yeroo dheeraa akka deemnee jennee achi geenne akkuma baratame jechuudha hojii keenyatti ka'aa jirra. Achirraa haga achi baajaajiin meeshaan achi nuu dhaqe jalqabaa fi akkatti bareedu maashaallah baadiyyaan baay'ee bareeddi dhugaa dubbachuu fi jalqabaaf meeshaalee isaanii alatti itti argisiisa jedhee aduun baay'ee calaqqisa roobuuf jechuudha waan isin ajaa'ibaa irra bootalleen xiqqaadha haalaan hin tolle natti bakka hedduu nutti bootan. Kana jechuun kiyya baadiyyaadha baay'ee guddaadha gibbiin guddaa akka magaalaa jiruudha garuu ammoo bakka ani afuu filachuuf gaaddisatti isinii galee qorratu na waraane gaaddisatti akka aduun ittiin ifne meeshatti ka jedhee ani filadhe hin taane jechuudha. Kanaaf gabaabamatti aga takka meeshaalee gatii isaa isinitti hima warroonni meeshaan wal isin harkaa dhahee fi akkasuma ammoo waan tokko taphataa mana kana guutuu mana seennee afne mana baadiyyaa obboleeyyan keenya hedduu yeroo kana jechuun ji'a ramadaanatiin wal qabsiisanii sapiraayiziidhaan mana magaalaa fakkeessaa jirani. Minxaafiin yookiin ammoo farshaan afame kuni kaaniin garagara jechuudha ka dhiyoo kana bitee beeksisaa tureen ijuma keessanittu yoo laaltan yabbinnas tahee akkasuma kwaalitiin isaa yookiin qulqullinni meeshummaan isaa akka wal caalu ragaa ni baatani. Asirratti wanni isiniin jechuu qabu saaniin kuni ka ittootii fi ka buddeenaati. Namootiin jaalattan dhufee jira. Kunis ammotuyyuu ka daabboo buddeena waan feetan keessa kaa'uu dandeettani. Sinii qabdii rakabootii qabdii tokkoffaa irratti rakabootiin kuni nama baadiyyaatiifis tahee nama magaalaatiif jiddu galeessatti maatiif sapiraayiz warri gootan rakabootiin kunniin babbareedaadha. Jiddu galeessa qarshiin isaallee 2400 sinii namoota 900 isiniin jedha. Siniin maasha itti aansuun mastaaxabaadha. Mastaaxabaani 300 nama 3 fuudhirra fuudhee silaa 300 wayii jookiin kunillee birrii 400 tiriidhaan baay'ee babbareeda jechuudha. Asirratti yeroo isin dubbisaa turiin kunniin jajjaballee gurguddaa saarbiisiin yookiin ammoo saaniin dhiifaman of kolcha saaniin zirgiin darzana tokko firii 12 makarajii qabdii liitira 2 jechuudha. Qarshiin inni ittiin bitame qarshii 1100 akkasuma ammoo sijaadaa yookiin minxaafii salaataa 2 qabdii akkasuma buleetiin teene sapiraayizii masgiida fillee gootee hedduutu jira kan qabii dhaqinaan jettee fi akkasuma mootuyyuu kallattiidhaan kan ammallee amaanaan na bira jiru ni jira. Hundaa inshaallah hanga viidiyoo xumuraatiitti viidiyoo keenya ilaaluudhaan dhukkuba dadhabbii fi dhukkubbii kana ilaalu laayikii godhaa viidiyoo kiyya sheer illee olii godhaa viidiyoon akka laallamu isiniin jedha. Asitti wanni ani jedhu saarbiisiin burcuqqoo irra kaatanii warroonni meeshaa maatii keessanii sapiraayiz gootan guddaa ifaajjanii xiqqaan dhiisina. Saarbiisiin qarshii xiqqishuudhaaf bitaa fi isiniin jedha. Kanaafi asitti erga afnee kaanee mana galchuuf jechuudha mana qulqulleessuu fi karaa manaa deemuudha ammoo koonfartii qabdi obboleettii tiyyaa koonfartii kanaa jechuudha koonfartii qulqullina yookiin kwaalitii ta'e bittee kana gadi illee ni jira. Akkuma asitti argitan kunoo makaddaan carqee makaddaa isaatu guddaadha 2 qaba amsoolaa qaba koonfartii baay'ee furdaa tahee fi akkasuma mootuyyuu hedduu namatti toluudha. Qarshiin inni ittiin bitame qarshii 4000 isiniin jedha. Roottoo qabdi meeshaalee hedduudha garuu gatiin isaanii hangam dabaleellee hundi keessanuyyuu asumaan turte. Gaarii ta'a addaan baafadha. Koonfartiin kuni 150 yookiin ammoo tuyyuu 180 afa. Meeshaaleen asitti isin argitan kun distii qabdi. Distiilee firii 3 qabdi. Namoonni tokko firii 3 barbaadu 5 jettanii filannoo keessan ka 3 kan akkamitti akka bitaa jiru nuuf rabbiin bichatu beeka. Warri 2 fi 3 ajajan hedduu ulfaata. Garuu ammoo haa ta'uuf tolchinee bareechisuuf yaada jaraa guutuuf binna malee akkasitti gurguran chirchaaroon ammoo baay'ee widdiidha. Zayitii oomaariin qabdi akkuma baratame akkuma nama kamuu waa hunda caalaa jechuudha. Firmuuzii kwaalitii qulqullina
gahaa qabu qabdiidha. Itti aansuun timira qabdi. Timira kaartoonii tokko ishigiidha. Naamuramuu didee jala maal abbaa isaa dheelu kan irra jedhee muraa jira. Timira Madiinaati. Baay'ee jiidhaa fi bareeda kan ta'edha. Wanni isin sirriitti naa hubachuu qabdanii qur'aana qabdi. Qur'aana kana asitti ammoo tuyyuu jechuudha. Firiijaa masgiida ollaa isaaniitiif rabbi sirraa jaalatu du'aayii godhaa sadaqatte qur'aana qofaa miti luukillee dhagaa luukii 20 sadaqatte mee rabbiin dunyaa isii keessa barakaa isii haa kaayuu akkasuma immoo fayyaadhaan jireenya bultii isiititti sii galchee jiruu isii haa tolchu jedhaati du'aayii naa godhaa amma mana afuuf gara manaa deemaa jira hojii kiyya eegalaara garuu asi baay'ee dadhabee jira wallaahi dhugaa dubbachuuf hedduu jechuudha yeroo kanallee hattan jechuu mucatti mitana garaana nyaatee deeme malee har'a kan deemne jechuu viidiyoo kanarratti haa ta'u hundaafuyyuu jechuu kunooti manni isa kana inshaallah wa ta'ala mi obboleettiin teessan zabiban mana maatii isii akkam bareechiftee akkam miidhagsiti kan jedhuu fi viidiyoo laayik gochuudhaan hanga xumuraa hamilee isii ta'uuf isii gammachiisuuf ilaalaa isiniin jedha mana kana akkuma isin argitan jechuudha ijoolleen wal hedduudha jechuudha mana baadiyaa maatii isaaniiti mana magaalaa fakkeessaa kan jira rabbiin caffee jannata isaanii haafu addunyaa irratti illee yaada muraada isaanii godhee wallaahi waan isaan yaadan isaanii haa guutu warra mana hin qabne rabbiin mana itti haa bitu warra argitanii mana qabaatee hin afanne hin bitanne meeshaa itti ulaagaalee isaa itti haa guutu fi anaaf isin irraa jalqabee rabbiin nutti haa bal'isu jireenya addunyaa faakira. Ani illee gadanda'een jechuudha waan tokko bakka kaa'u akka ogeetti takkaatitti hojii kiyya waan ta'eefi kunoo bakka qabsiisee fi jechuudha akkuma mana magaalaa akkuma mana kiyyaatitti kaa'ee maaliif jennaan distiidhaan kanneen isaan booda gaadaa hin kaayatanii ani garuu ammoo bakka rakabootiitii fi bakka carqii firaasha yookiin firaasha zuuriyaa mana akka ajaa'ibaa kana afeefi ani illee sirreessee fi isiniin jedha akkasuma mootuyyuu meeshaa ammoo kararraa ol guuraa fi jira viidiyoon dheeraa waan ta'eef idiitii gochuudhaan jarjarsee itti aansuun caammatu jira caammaan bakka kanatti mul'anne shiitatu jira shiinni kun qarshii 900 darbata qaba asitti jalabiiba yookiin ammoo akka abaayaati turkiidha baay'ee qulqullina gahaa qaba hedduu bareedaadha qarshiin inni ittiin bitame qarshii 8,000 dachaadha dirribiidha jechuudha isinii galee dirribiidha ka kanaa gadi illee ni jira hanga xumuraati yoo laaltan shiitolee jalabiiba fi yookiin abaayaa hedduu babbareedaa argatanii qarshii isaa guutuu wajjiin itti aansuun roottoo guddaa qabdi roottoon kun orijinaala qara gaafa dura ijoollee bitu 3,700 meeqan bitaa ture amma immoo tokko 4,300 himatanii haa ta'u garuu dhiisaamee maal jechuu danda'a roottoo kana maaliif bitte jechuun hedaan iyyuu maal jennaan bishaaniin qabanii baqa jireenya isaanii kun roottoon kun kunoo keessi liizariidha gabariidha jechuudha dachaadha kanaaf warri roottoo bitatan ajajattanillee kana bitadha erga roottoo geessinee jennee ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma sitti argitan hundaa itti argisiise viidiyoon dheeraadha idiit godhuudhaan kaan keessaa muree gatuudhaan caammanii qabanii 850 binnee zuuriyaa hodhisiisiif jedhini amma gara masgiidaa deemaa jirra waan natti tole keessa baajaajii kontraata nuu fuutee mucattiin ijoollee beeyturra amma gara masjiida yeroo deemnu koree dhabnee qur'aana kennine amaanan biraa ammoo anuma biratti hafe inshaallah akkamitti akka ta'u san isii waliin dubbadha isiniin jedha kunooti maashaallah abaayolee babbareedaa turkii irraa dhufee namoonni barbaadan umurazan yookiin zeddii heloo jechuudhaan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9781572 WhatsApp telegiraamaadhaan na dubbisaa jalaabii babbareedaa abaayaa turkii uffanna sitti isin argitan kunniin hundi isaa turkiidha isiniin jedha jalabiibni haadha ishee kun baay'ee natti tolu hunda keessaa an odoo isiin jaalatin filadhee bite tokkoffaa irratti carqiin isaa harkaa yoo qaban hedduu bareedaa yoo uffatanillee akkana bareeda kun anarraallee akkana jira sidheeratus jalaan murtee hir'isuu dandeetta jechuudha hedduu bifni kun kalarii jechuudha moofiidha baro moofii arabiidhaan jedha yookiin asitti ala lama maal jedhaniini afaan oromootiin hin beeku garuu kalariin kun ana biratti mufaddala isiniin jedha hedduu jaaladha lama bichatu jira tokko yema sannu biro bitatanii kana ammoo bitaa jirra jedhee harka qabee isiniin jedha kun xuriin danda'u kanaafi inni kun qarshii meeqa qorri jettan inni kun haga qarshii 9,000tiin hin baa jedhani lama walirratti abaayaa baay'ee bareedaa tahee fi akkasuma ammoo hedduu qashtiidha yeroo kana ammoo kiyya kaayataa jira kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kalarii rooziidha namoonni hedduun kalariin hedduun jiru jettanii uffata akkana kana namni hedduu waan beekee hin binnee fi heddummeessanii fiduu hin danda'anii isiniin jedha ajajaan yookiin ammoo tuyyu yeroo barbaanne qofatti nu ajajanii naggaadee nuuf fichisiisanii kanaaf jalabiibni kunillee hedduu natti bareeda jechuudha qarshiin isaa ammoo tuyyu qarshii 7,000 naan jedhanii jalabiiba na cinatti argitan kana abaayaatu jira qamisii adda addaatu jira qamisiidhaan turkii babbareedaa kanneen isiniin jedha kunoo jalabiibni kun hedduu bareedaadha
namootiin tokko kalarii maaliif tokko ngoone warri jettanii fi kalarii tokko akkuma amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irratti warroonni jalabiiba kana barsiisan yookiin beeksisan gurgurachuuf jecha daldaltoonni kalarii wal faallessanii godhatan miidhaginaaf malee waan addaati miti. Kunis abaayaa turkiidha, baay'ee bareeda, moodela addaat fi moodela bareedaa ta'eedha isiniin jedha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa tokko isaa qarshiin garaagarummaa isaa qaba. Abaayaan kun haga 7,000 8,000 jira, haga 10,000 14,000 15,000 illee jira. Kana doon ta'in kan biraati isiniin jedha. Asitti illee kunuu akkuma argitan kun ni jira. Inni kunuu qarshii 7,000 abaayaadha. Koofiyaa yookiin gonfoo duuban qaba. Ka turkii sanii inni beeytan jedhee yaada jechuudha. Caammaan akka isin barbaadan hin jirti. Kwaalitii jira, gadi aantu jira. Kanaaf warroonni meeshaa adda addaa barbaadanis ta'e uffata barbaadanii keessattuu jechuu warroonni meeshaa na biraa qabdan yookiin ammoo ajaja ramadaanaa na biraa qabdan inshallah du'aayi naa kadhaa yeroo gabaabaa keessatti akka surprise ramadaanaa isinii xumuru ofiillee deemu yoo dadhabe isiniif ergaa. Qamisiin kun hedduun itti tole, baay'ee bareeda. Qarshii 9,000 jedhaniini hedduu bareeda, shanashanaa qaba jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana ilaaltanii osoo irraan bahin laayik gochuudhaan hanga xumuraatii waliin tura. Mul'ii irraa zaqqii jechuudha, callee akka mormarraa qabu kana qaba. Ani garuu akkanumatti natti tole waa zaqqii maalii dhiisaate. Itti aansuun ammoo duyyuu qamisii kanneen illee anillee 2-3 qaba. Qarshii 3,500 naan jedhani haga 3,000 illee ni baa jedhani ni jira. Ka 2,000 illee jechuudha, ka 2,200 illee ni jira. Inni kun xiqqoo carqiin isa caalaa jechuudha. Isinii galaa jira miti anuyyuu ni qaba isa lama baay'ee jaaladha. Isa kan anuu karakkaree ranaa bu'uu diddee isiniin jedhan fudhadha jedhe. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa zarima san ta'e kalariin kun illee kunoo ni jira. Kalarii baay'ee bareedaa ta'eedha. Isa kana ammoo tuyyaan akka hin jaalanne fi kiyyaa jechuu kan jaaladhe. Kanaaf namootiin jechuudha viidiyoo kana ilaaltanii laayik odoon godhin irraa baatan laayik gochuudhaan hiriyoota keessaniillee sheer godhaa isiniin jedha. Kunneen illee kimaara yookiin jalabiiba gubbarraan godhatan baay'ee babbareedoo ta'ee fayyaan faaya horaa bulaan ga viidiyoo biraatti waliin